Ashamaa harka fuudhee kabajamtootaaf jaalatamtoota chaanaalii Kiyyaa Lammii jalatti argamtan kan biyya keessaa kan biyya alaa akkam jirtan akkamiin sa'aatii fi yeroo kana geessan anis obboleettiin keessan nagaa fayyaa koodha galata waaqayyoo isinoo akkam jirtu isiniin jedha har'a deebi'ee dhufeen jira har'a kanan dhufeen mammaaksa walitti deebinee jirraa baga gammaddanii adda fagaannee jirraa isiniin jedha. Garuu baga gammadda isiniin jechuun baay'ee ana nan gammachiisu. Gaafii kan koo isin gaafadhee ture yaada keessan naaf hin qoodne maaliif yaada keessan naaf qooduu dhabuun waa baay'ee irraa baradheen jira. Waa baay'ee walirraa barachaa jira jechuudha. Viidiyoo koo yeroo darbee balaa ijoollee daa'ima lamaa hojjettuun mana keessaa kan ajjeesteen walirratti qabsiiseen isiniif hojjedhee gaafinan isin gaafadhee gara dhumaatti viidiyoon koo sun gara dhumaa hin daawwatamne jechuudha. Kanaaf gaaffisin deebisuu dhabdanii animmoo hin hafne mammaaksa kanaa haala kamiin isin dhiyeessa kan jedhuun isin gaafadheen ture. Isinis immoo naa deebisuu diddan ani hin hafne dhufeen jira na simattanis dhiistanis kan keessan isiniin jedhanii ishiika obboloota koo amma deebi'ee dhufeen jira. Kanan dhufes mammaaksota koo haaluma anaaf mijatuun iddoo duwwaa qofaadhaan guyyaa tokko kan isin dhiyeessu yeroo ta'u guyyaa itti aanu immoo deebii isaatii fi hiikka isaa kan waliin ilaalu ta'a. Sagalee kan koo akkuma dhageeffattaniin warroonni viidiyoo daawwattan adaraa keessan hanga dhumaatti daawwadha. Maaliif mana walii erga deemnee viidiyoo walii hanga dhumaatti waliif haa daawwannu. Dhugaa isiniin jedhaanii haalli natti mijatee mana namaa kanan deemu taanaan viidiyoo san nan daawwadha. Yaada isaatis hunda namaaf komantii barreessuu baadhu malee garuuti haalli natti mijanne taanaan mana namaa hin deemu. Fakkeessuudhaaf mana namaa hin deemina. Warri isiniin mijatee warri yeroo namni poosti gochaa jirus kan dhuftan yoo ta'e haga namni viidiyoo sun dhumatutti mana nama sanii jalaa hin bayina. Garuu yoo isin hin mijanne ta'e immoo dhiisa mana namaa deemu. Maaliif mana namaa keessa jira waan ta'eef warri wal komannu hin jirru jechuudha. Kanaafuu kana waan ta'eef yeroo immoo viidiyoo namaa daawwattan hanga dhumaatti waliif haa daawwannu. Chaanaalii keenyallee kan hanga dhumaatti waliif daawwannu kan wal fayyannu waan ta'eef yoo kan dhufnee walii seenneetuma xunnee baanee jabaadhu jennee kan baanu yoo ta'e faayidaa nuuf hin qabu. Maaliif tokko of mul'isuuf deemaa irraa lammaffaa immoo chaanaalii keenyas walirraa ajjeesaa jirra faayidaa waliif hin qabu jechuudha. Kanumarra immoo walii komii tokko malee illee habalu mana koo hin dhufne habalu mana koo dhufeerraa akkasumaan hanafe wayyaa jechuudha. Ana akkasitti na qabadhaa. Yoo mana keessanis dhufe isin fayyaduudhaaf guyyaan mana keessan ji'attis dhufe nan dhufa. Guyyaan hafes immoo nan hafa. Maaliif mana namaa keessan jira haalli naaf hin mijatu waan ta'eef. Kanaaf amma kallattumaanii haasaa isinirra sin baay'isu kanuma isiniin jedha. Mammaaksota koo haga dandeessaniin iddoo duwwaa guutuu hundi keessanuu yaala. Tokko iddoo duwwaan kan guutamnii fi mammaaksa kana hagam keessi keenya kan irraanfates nu yaadata kan jedhu ni qayyabanna jechuudha. Immoo lammaffaa mammaaksa hin beeknellee keessatti arganna jechuudha. Guyyaa deebii isaa duraa yaallee yookaan argachuu dandeenya yookaan dhabuu dandeenya. Guyyaa deebiin nu deebi'u san immoo yoo irra deebinee dhuguma wal hordofaa jirra ta'e yoo irra deebinee kan yaadannu ta'e mammaaksota baay'ee bifa kanaan walirraa baranna jedheetini yaada qaba. Anis kanan isiniif dhiyeessu kanumaaf waan immoo beeknurraa waan xiqqoo jennee tuffachuu osoo hin taane waanuma xiqqoo san guddaa goonee yoo fudhanne isuma itti dagaaggachaa deemna waan ta'eef wal tuffii tokko malee waan qabnurraa waliif haa qoonnu waan beeknurraa walirraa haa barannu isiniin jedha. Egaa har'a kallattumaan immoo gaafii koo qabadhee dhufetti sin dabarsaa hanga dhuma qophii kootti na faana ta'a. Maarree warri addisiis taatan nooraa jechuu hin daganne warroota duraan jiranumaaf yaada qooduu kan deemne ta'e. Kanaafuu warroonni addisii taatan nooraa sabskiraayib gochuudhaan gara maatii kootti dabalamaa isiniin jedha. Warroonni duraanis jirtan galatoomaa yaada keessanis akkasumas wantoota tokko tokkoon kan na jajjabeessaa jirtan hedduunaaf galatoomaa isiniin jedha. Maarree gara gaafii kootti waliin
yaa dabarru. Ishii gaafiin koos akkana jedha. Gaafii tokkoffaan jechuudha. Waaroo qorraa uffatan daashin faxuura se'aa yookaan seetii. Waaroo qorraa uffatan daashin faxuura seetii jedha. Gaafiin kun daashin kun har'a osoo hin taane guyyoota itti aanu kan isiniif deebi'u ta'uu danda'a. Iddoo duwwaa kan haga isiniif danda'ametti guutuu yaalaa isiniin jedha. Ishee gaafii lammaffaanis akkana jedha. Waan qabaniin daash bahanii jedha. Waan qabaniin daash bahan. Waan qabaniin eessa bahan kan jedhudha. Daashin kunis kan keessanii eessa akka bahan waan qabaniin jedha. Kan Oromoon yoo mammaaku mitiiree. Kanaafuu mammaaksa Oromoo hedduu natti tolas, hedduu na boonsas. Kanaafuu ittiinis boonnaa, ittiinis bashannanaa, barumsarraa walirraa arganna yaadan qaba. Kanaafuu hanga dhuma qophii keessanitti anuma faana ta'a. Iddoo duwwaa kanammoo guutuu hin dagatinaa isiniin jedha. Ishii gaafiin akkuma itti fufetti jira. Gaafii sadaffaanis akkana jedha. Taate baranaa daash egeree jedha. Taatus baranaa daashin egeree jedha. Akkuma kana dura isinitti himee iddoo duwwaa kana arrabni koo giddii bira darbaa barumsuma irraa argannuuf malee osoo itti guutee muluu dabarsee tootti bira darbe natti tola. Garuutiin hagam walirraa qayyabannaa kan jedhuuf mammaaksa kana xiqqoo iddoo duwwaa kanaan kan isiniif dhiyeessaa jiru jechuudha. Kana akkas jedha. Taatu baranaa daashin egeree jedha. Kan keessanii iddoo duwwaanii. Ishii gaafii arfaffaanis akkana jedha. Tola kennanii daash hin gaafatanii. Tola kennanii daash hin gaafatanii jedha. Ishii daashiin kun kanuma keessanis ni jedha. Ishii gaafiin shanaffaanis akkana jedha. Sareen bakka ofii daash sareen bakka ofii daash nama teechistii jedha. Wanti muddamaa jiru hin jiru natti fakkaata. Yoo nani gaafaan sanuu gaafii isiniif dhiyeessu gaafa deebii osoo hin taane gaafa gaafii yeroo bokke gaafiin akka dubbifni koo yookaan immoo loqonni koo yeroo dubbadhutti akka isiniif galu yookaan isiniif hin gallillee asumaan na beeksisa. Maaliif yoo nan dafee dubbisuu ta'e suutan isiniif dubbisuu danda'a. Yoo nan immoo qubeelaa afaan Oromoo kan walittidhaa jirus ta'e kennaadha. Xiqqoo garuu fooyyeffachuuf na yaala. Kanaafuu kanarratti illee na beeksisaa isiniin jedha. Ishii gaafii jaaffaanis akkana jedha. Qottoo qara hin qabne nama daash hin qabne jedha. Qottoo qara hin qabne nama daash hin qabne namni maalidha hin qabne. Kunis kanuma keessan har'aaf gaafii isinitti hin baay'isne kanuma isiniif qabadhee dhufe gaafii jaha qofa takka lama jettanii waan nama isiniif dubbise tana sammummaatti qabattanii jalatti kanatti immoo ni barreessitan jedheetanan abdii qaba. Osoon irrallee deddeebuu baadhee takkuma takkaanuu kanan daddafee dubbisuu isiniif ta'e. Kanaafuu maatii koo akkuma isiniin jedhee yeroo itti aanutti immoo kan gara deebitiin wal arginu ta'uu danda'a. Har'aaf gaafii qofaadha. Kanuma isiniin jedha. Yaadni kan koos dursa irratti isiniif kaasee jira waan ta'eef wanti nuti isiniif dabalu hin qabu. Ammaaf kasiffaana turtii kana taasise Innaat Abbabaati. Chaanaalli irratti isiniif darbu kan Kiyyaa Lammiiti. Turtiin keessan turtii gaarii hanga mata duree biraatiin walitti deebinutti fayyaa naa ta'a. Baay'ee.